Ashama harka fuunii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti, waaqayyoo haa galatu. Jirra jirtu uummata qashtii baay'ee tokko isinirraa badeen jira. Akkam jirtu jiruuf jireenyi kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Hunduma keessan musliima kiristaana osoo hin jenne nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu jiruuf jireenyi maal fakkaata? Simbira ana bira baay'ee bareedaadha, waaqayyoo haa galatu. Hojiin golaa dhormaa maal fakkaata? Ana bira baay'ee bareeda, waaqayyoo haa tolu. Turtiin jireenyi maal fakkaata? Simbira ana bira baay'ee gaariidha, waaqayyoo haa galatu. Egaa har'a biqqeen jira. Sababni isaa xiqqoo haalonni torki ilaalee badaasaa baay'ee isaa jitu biratti viidiyoo hojjechaa jiru liiviin seena malee. Gaara guyyaa kana zumbaadheedhuma yoonaa gadhiisee viidiyoo waraabaan jira. Hundumti keessan sheer, laayik, sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Kallattumaan akka waan ta'anii hojjedhu viidiyoon ani hojjedhu akkasiin qaqqabu. Sabiskiraayib, laayik gochuu hin dagatinaa, sheer godhaa. Yaannan har'a dhufee fi namoonni baay'een Dubaay keessatti mucayyoon tokko lakkoo ulfooftee yookiin ulfataatee jirti gargaaraa jedhanii tolee miidiyaarra fuudhanii kaataa jiru jechaadha. Sababni isaa obboloota koo amman beekurraan gorsa wayii isiniif kenna. Maaliif sababni isaa gaafa haadha keenyaaf abbaa keenya maatii keenya biraa baanu yookiin abbaa manaa keenya biraa baanu gaafa baanu garuu hin hojjetannaadhaaf baana. Garuu baanii immoo maaf bakka baanii wallaalla. Nuti shamarran biyya Arabaa keessa jirru namaaf illee ifa. Garuu ofii keenya maaf dukkana taana? Osoo beeknu maaf wallaalla? Osoo beekaa taane jirru maaliif wallaalla? Yeroo maraa rakkinni kan nu qunnamus shamarran biyya Arabaa jiran. Maaliif rakkinni nuti deddeebi'ee nu qunnamu? Gowwummaa mataa keenyaatiif. Gara laafettiin obboleessaaf ulfoofte isa jedhan sanaa jechaadha. Maaliif sababni isaa osoo nuti of qabneeti dhiirri lafaa kennuu qabatu. Amma immoo deebinee kan nuti miidiyaa irratti boonyuuf maali? Miidiyaa irratti baanee har'aa akkasitti biluun ulfoofte jennee yoo boonye namni nama gargaaru. Garuu kan rakkatee maadaamiin rakkistee kan mana hidhaa keessa jiru kan bakka garaagaraa jiru hin gargaara. Rakkoon qabu kan dhukkubsate hin gargaara. Garuu isa fedhii isaatiin gaafa sanaa fedhiin foon isaatti tolee har'a immoo ka'ee ulfaa'ee na gargaaraa jedhu kana rakkataan baay'een maskida fuuldura kan taa'u, charchii fuuldura kan taa'u guutee jira. Sakkanaatiif kennina. Maaliif gaafa ulfooftu ijoollota gola Arabaa jiraatu nagashaaf miti. Gaafa sanaa tarii dhirsanaa ta'a, tarii waa tokko na fuudha kan jedhudha kanneen. Waliigaltee malee namni ulfaa'a. Garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif shamarran biyya Arabaa maqaan keenya tokko walumatti qabame maqaan keenya bada. Dhuguma isiniin jechuuf jecha dhirsi keenya illee nu namanu. Maaliif shamarran biyya Arabaatti ulfooftee gaafa jedhan kun sheemiidha. Isa kaan ilma maadaamitu ulfeessee jiru. Isa kaan goodaamatti ulfaa'ee jiru. Ani qilleensaan ulfaate baay'ee na dhiba. Dhugaa itti yeroon taa'ee itti yaadu baay'ee sammataa nama dhukkubsa. Sababni isaa maali yoo jettan namni tokko gaafa ulfaa'uuf sababa ulfaa'uuf qaba bara. Namni amma gaafa mana godhatee utuma abbaa manaa isaa wajjin jiru osoo haalli isaaf hin mijoomne yookiin osoo haala nuuroo isaan ilaalle namni tokko ulfaa'uu danda'a. Ulfaa'uu hin danda'u. Hundumtuu waqtii qaba. Hundumtuu waqtii isaa eegeetu. Waan hundumtuu yeroo eegeetu malee lafuma arganitti amma hin daanqooni lafuma argiteetti dhalti. Akkuma argitan kan lafuma argiteetti lafuma deemteetti dhalti. Maaliif manni hedduma deemteetti godhattee dhalti jechuudha. Akka kana maaliif taana nuti shamarran keenya? Maaliif waan barachuu dadhabna? Maaliif waa baruu dadhabna? Bara tolee kana keessa maaliif iddoon taanetti kufna? Yoo nuti of qabanye dhiirri ofii isaatii nu barbaada. Yoo nuti of cabsine immoo inni illee nu cabsa. Ati nama gaarii taatee waan qabdu qabattee jennaan. Ati nama gaarii taatee waan qabdu kaawwattee jennaan wanti dhiirri sin barbaanneef hin jiru. Wanta ati dhiira barbaadduuf hin jiru. Wanta ati miidiyaarra baatee boosuuf hin jiru. Ofii isaatii boo'ee si fuudha. Ofii isaatii kadhatee si fuudha. Situ kadhata miti. Garuu amma nutu kadhataa jira. Nutu bu'aa jira. Inni nu ulfeessee nu gatee nu biraa deebi'a. Sababni isaa maali yoo jettanii yeroo tokko baay'isee natti dhaga'ama. Maaliif akkuma nama tokkootti osoo barannee osoo beeknu maaliif gowwaa taana? Baranne garuu mee namni har'a kutaa tokko hin barannee waan kana wallaalu. Maaliif bakka hin jiru nan beeka waan ta'eef
hundumtuu guyyaa isaa qaba hundumtuu guyyaa ture. Kanaaf iyyuu adaraa keessan piliis maqaa keenya hin balleessinaa. Maqaan shamarran gola arabaa jirtu tokkodha. Tokkodha nuti maqaa keenya hin balleessinaa adaraa keessan. Ollaan irratti immoo baatanii hin boo'inaa. Ulfooftan miti achumatti dhofkadhaa. Bakka birrii keessanis dira nyaasiftan miti achumatti dhofkadhaa. Miidiyaa irratti baatanii ebeluun birrii amma kana narraa nyaate suura isaa gubuun faayidaa hin qabu. Suura isaa gadi gargashuun faayidaa hin qabu. Maaliifi kaleessa sammuu ofii astanaattanuu kaleessa sammuu ofii qabuutu barbaachisaadha. Gaafuma namni tokko gaafa si jaallatu nama tokko qorii ilaali. Namni dhugaadhaaf si jaallatu seenaa isaa darbee sitti odeessaa. Maatii isaa si barsiisuu barbaada. Maatii kee baruu barbaada. Hiriyoota kee baruu barbaada. Yoo ati dhukkubsatte si wajjin gaddaa. Yoo ati rakkatte si gargaara. Tarii gara biyyaatti waa tokko si mudate yookiin rakkin tokko si mudate kana naa godhi yoo jette asattamatti siif godha. Dhiirri sin jaalanne garuu dhiirri birriidhaaf si barbaadu dhiirri yeroodhaaf si gatuuf si barbaadu gaafatu waa'ee bultootaa softee inni waa biraa sitti taasa'a. Garuu shamarran keenya akkasitti gowwoomaa jiru. Botaa garaa garaatti hin gowwoomina. Maaliif namni nu gowwoomsa? Amma yoomitti gowwoomna? Of ta'i birrii kee qabadhu. Gaafati of taate ofiisaatii si barbaada. Maaliif hunduma keenyaaf waaqayyo tokko tokko nu qopheesseera. Namni tokko tokko malee hafu hin jiru. Akkuma seera uumamaa irratti tokkoof tokko jedha. Nama tokko dargaggeessi tokko fuudha ga'ee akkuma dubbiin sagalee waaqayyoo jedhutti dubbatatee akka fuudhu yookiin immoo kaadhimmatee shamarran tokkos immoo edda heeruma geessee kaadhimamtee akka heerumtudha kan amantaan keenya godhu. Garuu immoo nuti immoo iddoon malleetti birrii barbaaddataa abbaan himaa karaatti of cabsina. Arra osoo ati birrii kee qabattee galteetii ofiisaatii si barbaada. Adaraa hin gowwoominaa obboloowwan kiyya. Hin gowwoominaa. Haalli sin hin gowwoomsin. Barri sin hin gowwoomsin. Bara dhumaa kana keessa wanta baay'eetu jira. Fuutii heerumni duutiin baay'ata. Kanaaf kana jalaa miliquu yaalaan isiniin jedha. Dhaamsanii qabu kanadha. Hundumti keessanii namni bakka itti kufu namni hin beekamu. Nuti shamarran dhugaa isiniin jechuuf taana nama tokkoof ifa ta'a ofii keenyaaf dukkanaan ta'an ofii keenyaaf maqaa waliin balleessinu maqaa waliif dhufsuu aabaru. Namni tokko yoo namni tokko kufaatii akka malleetiin kufe ati immoo isa gargaarii gara gaariitti deebisii jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Maaliif yoo jetta ani amma nan kufe cubbuu akkamiiti yoon kufe ati immoo nama gaarii yoo taate cubbuun ani keessatti kufe sana keessaa na kaasuuf tattaafadhu malee qubanatti qabuuf hin tattaafatiin. Tokko immoo namoonni baay'een duubarra quba namatti qabdu. Duubarra maqaa nama dhufu. Namni duubarra maqaa nama dha'u amma anamma gurri koo hin dhageenye yoo ta'e dachaa torba nama sanatti deebi'a. Wanti namni sun naan jedhu sun hundumtisa ani hin dhageenye taanaan dachaa torba isatti deebi'a. Garuu walii namatiina. Shamarran keenya maqaa walii dhosku yaada. Waa tokko argitan jettanii amma watti fuutanii miidiyaarran fiigina. Koomentiin taanii waliin arrabsiina. Waliin jibbiina. Barichi bara dhumaati wal jaaladha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni nu barsiisu jaalala. Jaalala maaliif fakkaanni jiran fakkaatanii jiraachuun sirrii miti. Baay'een isaanii immoo of fakkeessu bakka anumatu jira jedhu. Osoo garuu har'a gaafa golormaa keessa jiru of fakkeessuun gatiin qabu. Isa kaleessa keessa baane yaadachuun barbaachisaadha. Isa kaleessa keessa darbinee dhufne yaaduun gaariidha. Kanaaf adaraa dhaamsanii isiniin jedhu keessatti maqaa waliin balleessina. Waa xiqqoof jettanii seenaa darbeen dagatiina. Waa xiqqoo waan gatiin qabne. Waan gatiin qabne jettanii waliin arrabsiina. Waan gatiin qabneef jettanii wanta lafarraa wanti aduu gadi barichi bara dhumaati wal jaaladhaa akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wal jaaladhaa jedhe wal jaaladhaa. Eenyumaaf illee jaalala labsaa. Nama kam hamachuudhaaf hin kaatina. Nama kam jibbuuf hin kaatina. Nama kam karaa kaman kuffisaa. Karaa kaman isa balleessa yookiin immoo karaa kaman isa bittinsa jettanii yaadina. Konkuma namni waa'ee namaa odeessu kan saatu odeeffama boru. Namni boru waa'ee namaa osoo namni tokko amma lamissaalee jechaadha. Namni tokko mataa isaa gaarii godhee nama tokko yoo balleessaa godhe sirrii miti waan akkasii jechaadha. Kanarraallee of qusadhaa isiniin jedha. Hundumti keessan warreen maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a. Sheerii naa godhaa, koomentii naa godhaa, koomentii keessan eegaa. Egaa akkuma beekamu bara kana keessa namni kamillee haadha ofii arrabsa, haadha namaa arrabsa, haadha namaa arrabsiina. Piliis haadha namaa arrabsiina. Namnumti kamii namni haadha isaa keessa ji'a 9 ture dhalate namni kam akka haadha namaa arrabsu hin barbaadu. Namoonni baay'een haadha namaa arrabsu. Dhugaa jechoota hin jedhamne jedhaniif haadha namaa arrabsu. Adaraa keessan haadha keessan hin arrabsiina. Namoota baay'ee argeera
waa baay'ee hubadhee baree waan jiruuf haadha namaa hin arrabsina. Haati keenya baay'ee maaliin hin madaalamtu. Kanaaf hundumti keessan galatooma